yoo dhiibbatee haalli deemaa jiru kun Itoophiyaa diiguutti deematee naatollee kol gochuu qabnaa jedhani. Gurra koon hin dhagaye kana namarraa oduudhaan miti. Xalayaa State Departmentiin baase Territorial Integrity of Ethiopia is unnegotiable jedhanii baasan. Sirnuma impaayericha keessatti waggaa 150 qabatee dhufe kana isa kana hundeedhaan buqeessanii sirna dhala namaaf ta'u, sirna nagaa fiduu danda'u, sirna dimokiraasii fiduu danda'u, diinna haqaa namni saboonni achi keessa jiran mirga isaanii ofii isaanii murteeffatanii ergasii booddee adda ba'uuf isa ta'u, jaalalaan walii wajjin jiraachuuf isa ta'u, isa kana hin godhamne dura dhaabbatu sirna akkasiitti jechaadha. Yeroo ammaa kana Saawud Arabiyaa fi Emireet wal jala dhaabbachaa jiru. Lachuun isaanii wal dorgomaa jiru gaafa sanarratti. Saawud Arabiyaan Eertiraa waamee haasofsiiseera. Emireet immoo Itoophiyaa wajjin haasa'aa jirti. TPLF isa kaleessa nama sirraa fixee jiru. Isa kaleessa dhaaba siyaasaa kee balleessee jiru. Wajjin Finfinnee galle nutti galagaltee amma iddoo Dargii Haile Sillaaseen hin galle ati bal'aa Baalee Arsii keessatti nutti duultee nu balleessaa turte. Nama keenya mana hidhaatti fixee ishee wajjin tokko taanadhee sirbaa jira. Dhaloota har'aa kana immoo sawaa hundi qophaa'ee fi jiru, bilbilli qophaa'ee fi jiru, bilbila keessaa yoo iPhoneii moo Chaayinaa moo Ameerikaa moo Jaappaan moo maal jedhee waa hundi qophaa'ee fi jiru, TikTokiin qophaa'ee jiru, YouTubein qophaa'ee jiru, Facebookiin qophaa'ee jiru. Silaa daran kana jabeessa jennaan maalitti galagaleen ciraasayyuu gara of wallaaluuf machaa'utti joonjiitti isa gashe. Kun nama gaddisiisa karaa. Dureen har'a irratti dubbachuudhaaf as Dr. Baaroo Afeeree Oromoo fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan jedhu, Oromoo fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan jedhu. Waa'ee kaayyoo kana diffaayinii goonaa kaayyoon namni ganama yeroo mana isaatii bahu kaayyoo qabaachuu tura jira. Lafa dhaqu beekuu tura jira yookaan wanta hojjetu beekuu tura jira. Akeeka qabaa, kaayyoo qabaa, mataa isaa keessatti yaaduu tura jira. Eegaa galgala yeroo galuu bakka sana gaheetu waan sana raawwatee deebi'a. Wanti kun waa'ee kaayyoo jennu kanayyuu beessa goonee beekuun nurra jira jechuudha. Mee haala uummati keenya jiru, haala addunyaan keessa jiru, haala immoo addunyaan gara naannoo keenyaatti xiyyeeffattee qabeenyaa keenyallee akkaataa itti saamuutti saganteeffattee jiru kana mee akka ka'umsaatti yaada kee nu qoodinsi jedha. Ayyee boyyaan ulfaadha. Gaaffiinchi gaaffii cimaadhas, gaaffii immoo barbaachisaadha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee akka waan nuti waan addunyaa kana nu hubannetti yookaan waan gaafa Afrikaa keessa jiru nu hubanne garuu dhimmuma Oromoo rakkoo Oromoo qofa irratti xiyyeeffannee isa kaan irratti jaamsinee gaara dhiibaa jirru jedhaniitu tuttuqu. Gaaffii isin amma na gaafattan kana ibsuuf natti fakkaata. Isa kana walii galatti iddoo lamatti iddoo sadiitti iyyuuti tokko haaluma impaayericha keessa jiru, lama haala alaa warra humna qabeeyyii biyya karaa dhihaa jiran kana super power irra jedhanii fi karaa biraa immoo haaluma Oromoo keessa jiru gabaabsee yeroo xiqqootti waa jechuun barbaada. Fixuu hin danda'u dheeraadha waan ta'eef. Haalli impaayera sanaa dhugaadha akkuma isin jettan uummati keenya rakkoo keessa jira. Rakkoolee adda addaa beelaa, dheebuu, dhukkubaa, lafarraa buqqa'uu isaatii, qaala'insa dinagdee, lola, nageenya dhabiisa haala hamaa keessa jira. Isa kanaaf immoo maayinni kan madda ta'e yoo jedhame sirnuma impaayericha keessatti waggaa 150 qabatee dhufe kana isa kana hundeedhaan buqqeessanii sirna dhala namaaf ta'u, sirna nagaa fiduu danda'u, sirna dimokiraasii fiduu danda'u, diinna haqaa namni saboonni achi keessa jiran mirga isaanii ofii isaanii murteeffatanii ergasii booddee adda ba'uuf isa ta'u, jaalalaan walii wajjin jiraachuuf isa ta'u, isa kana hin godhamne dura dhaabbatu sirna akkasiitti jechaadha. Inni lammaffaan immoo siyaasuma Oromoo keessa jiru. Siyaasi Oromoo keessa jiru inni tokko saba koo haqa koo jedhee itti du'a. Inni tokko immoo irratti nagaddata gaggeessa. Dantaa walitti qabee waan adda addaa godha. Inni kunillee rakkoo gaaga'imsa uummata keenya keessa fide jechaadha. Uummatumti Oromoo hiree tokko qabu, afaan tokko qabu, seenaa tokko qabu, dantaa tokko qabullee iddooma tokkottuu dhaabbatee jiru. Wal dura dhaabbata jechaadha. Inni sadaffaan immoo rakkoo dinagdee achuma keessatti gabaa impaayera sana ilaalaa jira. Rakkoo dinagdee qaala'insa dinagdee achi keessa jiru jechaadha. Mata duree masaan kun ifaadha yeroo har'aa yommuu zayitiin tokko meeqaan bitama jettanii naannootti dhalannee kanatti illee yoo gaafattan birrii 1,000 siin galu. Birrii 1,000 kana garuu eessaa hojjetee fida? Miindaan namootaa meeqadha yoo jettee haasawte baay'ee rakkisa. Ashaboolee waan adda addaa beezik necessity waan xixiqqoo ta'an kuni inni kunillee qaala'insa guddaa argisiiseera. Inni biraa tajaajila hawaasaa social service jedhan kana. Waa'ee fayyaa ilaalchisee, waa'ee karaa ilaalchisee,
waa'ee qonnaalee ilaalchise wantoota adda addaa kana waa'ee fayyaa kanarraa kaase dubartiinarra da'umsaaf rakkatte tokko dhuguma iddoo tajaajila wallaansaa gaariin argatti warri hin qabne yoo maal ta'a jaarsoliin dhukkubsatanii gargaarsa hin qabne ijoolleen bira hin deeggarsa hin qabne maal ta'a inni kun illee rakkoo keessa jira inni dhumaa immoo waa'ee nageenyaati nageenyaarraa namni wal saama jedhanii wal ajjeesa jedhanii inni kuni hawaasuma biyyootuma nuyi keessa jirru kana keessa illee ni jira garuu achi keessatti immoo hiyyeessa waan siyaasaa hin beekne waan tokko waan nyaatu hin qabne dafqee bulu wal saamuun wallonni gochuun kunillee tasgabbii jeequmsa paartii sanaati jechuudha. Erga isa keessoo kana gabaabsee akka kanatti jedhee immoo gara biyya alaa external influence jedhu kanatti immoo dhufnu. Isa kana immoo iddoo 4-5tti hidde tokko super power warra jedhamu Ameerikaa, Chaayinaa, Raashaa. Lama regional power warra jedhamu warra akka Saudi Arabiyaa, Emireetii, Israa'el, Turk, Sudan, Kenya, Eritrea, Djibouti kana dabalatee jechaadha. Ergasiiti immoo sadaffaan immoo empire chumti sun immoo maal akkamitti jira? Eessa keessa TPLF keessa waan isheen hojjechaa jirtu argaa jirra. Faannoo waan isheen hojjechaa jirtu argachaa jirra. Sochiileen kun hin jira jechaadha. Inni afuraffaan Asia kana akka Indaa dabalatee jechaadha. Mee isa kana xiqqoo yoo ilaalle warri super power Ameerikaanonni fakkeenyaaf bara xalayaa 2021 kan 19 yeroo dubbiin hammaatee dhufu maal jedhanii xalayaa state departmentiin baase territorial integrity of Ethiopia is unnegotiable jedhanii baasan. Yeroo baay'ee akkasii jettan agent colonization waan isin jettan tokko jira jechaadha. Amma inni kun illee maal akka isaan barbaadan dhiibbaa akkamii akka qabsoo Oromoo irratti waan isaan gochaa jiraniif impaayera sana tiksuuf immoo waan isaan godhan. Lammaffaa tasrii dabala. European Union foreign meeting yookaan foreign relation meeting isaan irratti argameen achi keessatti waan hin jiran yoo dhiibbatee haalli deemaa jiru kun Itoophiyaa diigutti deematee naatoo illee kool gochuu qabnaa jedhani. Gurra koon hin dhagaye kana namarraa oduudhaan miti. Naatoo illee kool gochuu qabnaa jedhan jechaadha. Argitu amma kana dhiibbaan alaallee kun illee ni jira jechaadha. Isarraaf yoo wantoota haasaan biyyoota gaanfa Afrikaa sana keessatti isaan akka Sudaan, akka Soomaaliyaa fi akka immoo galaana diimaa kana buufata galaanaa kana maal jedhanii waamu isaanii the international chessboard trade chessboard jedhu nagadaaf waan adda addaa gaggeessuudhaaf haala barbaachisaa galaana barbaachisaadha jedhu. Isa kana keessatti immoo itti dabalanii the arterial circulation yookaan oksijiinii life oksijiinii keenyaa jedhu. Eewu jedha Ameerikaa, Raashaa, Chaayinaa. Isa kana irratti risoorsii yookaan qabeenyaalee isaan keessaa fiduu fi waan oomishnu immoo itti gurgurachuuf illee isa kana buufati kun deemsi galaanaa suni isa kana qabeenyaan to'achuuf biyyoota naannoo sana jiran keessaa fira qabaachuun murteessaadha jedhanii waan kanaan lafa ka'anii irratti hojjechaa jiru. Inni kuni isa kana eeggachuuf fira cimaa barbaadu nama isaanii wajjin hojjetu barbaadu. Inni kun immoo akka dantaa isaanii eegutti deemu malee akka dantaa Oromoo yookaan dantaa Amaaraa, dantaa Tigree yookaan dantaa Kambaataa, Walaayitaa, Sumaalee dantaa isaanii kan tiksudha. Ergasiiti erga nama warra super power kana gabaabsee kana jedhee booda immoo warra riijinaalii kanatti yoo dhufne warra riijinaalii yeroo ammaa kana Saudi Arabiyaa fi Emireet wal jala dhaabbachaa jiru. Lachuun isaanii wal dorgomaa jiru gaanfa sanarratti. Saudi Arabiyaan warra Alburaan Sudaan keessaa warra deeggartuudha. Emireet immoo namicha Delgado warra deeggaran warra riphee lolaa wajjiniin wal lolaa jiran warra deeggaranidha. Akkasuma Saudi Arabiyaan Yemen keessatti warra Iraanii wajjin tussanii jiran kana warra Hutii jedhan kana rukuttee baastee isa kanallee to'achuudhaaf hin jira. Emireet immoo opposiitii sana dhaabbatti. Amma immoo Saudi Arabiyaan Eertiraa waamee haasofsiiseera. Emireet immoo Itoophiyaa wajjin haasa'aa jirti. Inni kun bu'aa mataa isaanii dantaa isaanii adeemaa jira. Ijipti immoo kanarratti Eertiraa wajjin waa'ee Asab irratti buufata kan argattee jirti. Inni kun hundi isaanii wal harkisuun kun dantaa mataa isaanii dhiibuudhaaf deemu jechaadha. Ilaalaa egaa. Qabsoo saba keenyaa biyya keessatti nagaa dhabee jiru, lafa isaarraa buqqa'ee jiru, biyya isaa dhabee jiru. Rakkoo keessa jiru, nyaata dhugaatiidhaan, qaala'insa dinagdeedhaan waan adda addaa rukutamaa jiru. Warri kaan immoo irratti dantaa mataa isaaniidhaaf abbaa humnaa tokko baasanii gargaaran kana keessatti Oromoon akka sabatti akka dhaaba siyaasa qabsoo gaggeessutti isa kana akkamitti ilaallallee deemnaa? Isa kanaaf maal goonaa? Isa jedhu kanaaf waa'ee gara Oromootti nu fidaa jechaadha. Gara Oromoo kanatti immoo yeroo dhufnu Oromoo keessa immoo maaltu jiraa jenna? Akkuma sirriitti jedhe impaayericha keessa
TPLF dhimma mataa isheetii dantaa mataa isheetii miliyoona tokko Eertiraa wajjin irraa fixxee har'a waa tokko malee dafanii walitti araaraman. Maaliif? Waan nyaatamutu addana jira. Waan yeroo isaanii dheeraa, umurii isaanii dheeraa, bara isaanii dheeraa waggaa 150 nyaatan ammas dabalanii waggaa miliyoona tokko akka nyaatanitti lafa Oromoo kana dhiisuun akka irra hin jirre dafanii walii galan, dafanii wal ta'an. Faannoo ciraasa biyya keessa miti jetteetu har'a waan isheen Walloo keessatti gochaa jirtu, waan isheen Wallaggaa keessatti gochaa jirtu, waan isheen Shawaa keessatti gochaa jirtu argaa jirtu. Amma gara Oromoo kanatti yeroo deemnu Oromoon immoo iddoo afur jira. Tokko itti du'aa, itti qalamaa, itti beelaa, qabeenyatti dhabaa, itti hiyyoomaa, yeroo isaatti gubaa, rakkoo saba koo jedha akka dubartii deessuutti gubachaa jira. Inni tokko immoo lakki warri kun waan beekanii ofuma xiqqoo aariidhaan haasa'u, immooshiinaadhaan haasa'u, miiraan haasa'u jedhaniitu TPLF isa kaleessa nama sirraa fixee jiru. Isa kaleessa dhaaba siyaasaa kee balleessee jiru. Wajjiniin Finfinnee galle nutti galagaltee amma iddoo Dargii Hayila Sillaaseen hin galle ati bal'aa Baalee Arsii keessatti nutti duultee nu balleessaa turte. Nama keenya mana hidhaatti fixee ishee wajjin tokko taanee sirbaa jira. Ishee wajjin tokko taaneetu waan haaraa Oromoodhaaf finna jechaa jira. Kun abjuudha. Faannoo wajjin ijaaramnee faannoo warra Wallaggaa keessatti Oromoo ciibsitee qullaa qalaa jirtu, morma kutaa jirtu. Walloo keessatti, Shawaa keessatti gochaa jirtu wajjin dhaabbannee Oromoodhaan waa finna jedhee gurra nutti duuchaa jira. Addunyaan jijjiiramaa jira. Isaan amma sirriitti beekalaa obbo Yaana dhaggeeffadha. Addunyaan jijjiiramaa jira. Addunyaan jeeqamaa jira. Kanaaf nuti dafnee Tigree wajjin tokko ta'uu qabna. Dafnee faannoo wajjin tokko ta'uu qabna. Maal fiduufi? Ibidda balaa caalu fiduudhaaf malee. Inni hara nurra jiru isa kaleessa caaluu jechaa jira. Amma immoo jarri kun Oromoo furmaata fiduutu hin taane warra Oromootti balaa guddaa hamaa duguggaa sanyii hin jirre fiduuf deemudha murni kun jechuudha. Eewudha kun murna Oromootu kanaaf wajjin ta'aa jira. Inni sadaffaanoo inaaftuu keessoo qabsaa'otaa jirtu. Kan ofii waan hojjenne, kan saban dammassine, kan hin kakaasne, kan hin ijaarre, kan fala tokko hin finne mariisistee haala kana keessa jira. Maal gochuu qabna amma? Akkamitti adeemamuu qaba? Yoo akkamitti deemne darara saba kana keessa baafne tokkummaadhaan haala nu fuuldura jiraa jiru kana deemaa jiru kana keenya addunyaan jijjiirama jira jennee diina sasi nyaachuu wajjin mari'atatu hin taane akkamitti input ani ogeessa fayyaadha. Ofii keetii. Gaafa nama fayyistu tokko dura rakkoo sana inventarize gochuu qabda. Rakkoolee kana diriirsitee keessiteetu ergasii qormaata addaatti goote akka dhukkubni kun ba'u goote fayyista. Amma dubbiin eeyyee addunyaan jijjiiramaa jira. Hundi qiricaa hirachuuf deemaa jiru. Isa kana keessatti silaa ati taateetu maali rakkoon jiru, maali harri jiru, isa kanaaf immoo maal gochuu qabna jettee kaateetu mariisistee umma kana ijaartee adii itti himte yookaan kayyuu falmadhu yookaan hin badda. Yookaan immoo harka kenni gabratee jiraadhu. Itti dhiisi ummata kee kana beelaan hin fixin, rakkoon hin fixin, ittiin jaamtee duddee hin badin, nagada irratti nagadatiniiti ka'ii ba'iitii waa tokko godhi jetteetu akka kanatti kaasa. Inni kun inaaf tokko qabsoo keessa illee jira. Inni afuraffaan inni dhumaa fi fallisaa jiru. Inni kaan immoo bilisoomneerraa har'a maalaasaa obbo Yaana sa'aatii 21tti Dr. Baaroon maalaasaa galgala keessa sa'aatii 9tti nuu fixanneerraa hin jiru siin jedha. Amma isa kanaaf nuti waan gochuun nurra jiru. Isa kana iddoo adda addaatti baba'ee jiru kana tokkoomsuu olitti fiduu danda'u. Yoo tokko gochuu dadhabdellee akka inni dhufee wal hubatu gochuudhaaf maree gaggeessu, workshooppii adda addaa gaggeessu, rakkoo uummata keerra ga'aa jiru kana gabbaastee irratti mariisistee haasoftisiisu. Dhiibbaa fi sochii addunyaa fi gaanfa Afrikaa deemaa jiru kana sirriitti itti himte isa kana keessaa immoo akka itti ba'uu qabnu naashinaal ishuu irratti akka inni tokko ta'e wal gargaaru, wal tumsu, walii wajjin dhaabbatuu fi saba isaa dinagdee cimaadhaan ijaaree tokkummaa isaa jabeesse nagaa waaraa fidu keessatti waa tokko uumuu danda'u qaba. Kanaaf Oromummaan waa inni qabatee lafaa ka'e. Oromoo abbaa biyyaa haa ta'u jedhee ofiisaaf ka'e kun waan abbaa biyyummaa Sumaalee dhowwuu miti, Walaayittaa dhowwuu miti, Amaara dhowwuu miti, Tigree dhowwuu miti, waan dhala namaadhaaf ta'uudha waan ta'eef. Oromummaa Maarshaal Pilaaniin kuni Maarshaal Pilaanii USN West Europeedhaaf qopheessitee fidee gadi miti. Isa kana upgrade godhanii akkaataa itti kanarratti hojjetamu biyya keessaaf biyya alaadhaan sochii cimaa humne haala kana mo'annaa. Haalli addunyaa kana fakkaata, haalli impaayirichaa kana fakkaata, kan keenya kana fakkaata, fallisaa kanaan jedhaa ulfaadha abbayyaa. Irratti hiikaa kan ta'u Oromoon asiifachi ofuma fakkeenyaatii fi ani
kan tootaalii naan galleeyyuu akkamitti Habashaa akka kanaatti uummata Oromoo salphisee abaaree xurii akka uummata xurii teellaa tafaara jedhee wajjin teenyeetu rakkoo warra rakkoo fidu wajjin rakkoo hin kan jedhu loojikiin isaan jiru sabi Oromoo kan hubachuu dura jira. Warra akka ittiin deemu kuni gaaffii ilmaan Oromoo sila jenne ganamaa sun qaqqaaliin irratti wareegaman gammoojjii Oromaa keessatti dargaggoon meeqa du'e dargaggeettiin meeqa dhumte isa kanayyuu irra wanni uffisanii adeemsi isaanii warra akkuma seenaa duriitti yoo aangoo wayii argatan yookaan immoo waa boccatanii isa sana tini diinaa wajjin negoosheetii gochuudha. Sirni warri Habashaan akka sabaatti otoo hin taane warri sirna sana geggeessu sirna eegu saba ofiif iyyuu hin yaadne saba Oromoo immoo jibbiinsa qaba. Isa kanaatii fi isaan kanaa wajjin deemanii rakkoo Oromoo hiikna jechuun xabiisaa wanni hin qabne yookaanis immoo galii hin qabne jechuudha. Oromoo kan hiikamu akkuma Dr. Baaroo Atette mariidha. Adda tokko irratti ijaaramuudha. Namni Oromoo ta'ee ijoolleen koo nagaatiin jiraattu sabi koo akka sabaatti jiraatu jedhu hunduu yoo iddoo tokkotti ijaaramee duraan dursee rakkoo keessoo isaatii fixatee diina isaa dura dhaabbate malee asinis deeme achinis deemee furmaata tokko akka hin finne kan hubachuma turre jira kan itti himnamu kan itti himna. Meegaa gaaffiin koo amma taanu uummati kan akka Oromoo garbummaa jala jiru ilmaan saba kanaa warri yeroon hubatan yeroo sana jechuu kooti hubatanii dur yeroo Oromoon amma wajjin walitti qabdee ilaaltu maaltu sitti dhaga'amaa kan jedhu gaaffiin kun dura. Ayyee gaaffii bareedaadha obboyyaana. Wanti natti dhaga'amu waan baay'eedha. Karaa tokko tokko yeroon uummata Oromoo keessatti abbootii keenya qabsaa'ota duraanii kana warra fuuldura turee fi akka isaan itti adeeman seenaa isaanii dubbisnee barumsa irrattis dhageenyee arginuu fi amma jiru kana yeroo argitu karaa tokko laphee keessi caba. Karaa tokko immoo wareegama isaan kaffalanii dhalootumti har'aa kun immoo maalummaa isaa akka himatu akka inni dubbatatu kan inni gochuu isaaniif immoo gammachuu qabda. Inni sadaffaan immoo utuu isaan hin jirre ta'ee kan hin jalqabne ta'e maal ta'a kan jedhuu fi isa kanaafillee gaaffii of keessa keessee immoo maal goone darbinaa kan jedhu sitti kaase. Waa sadan kan natti dhaga'ama yeroo taa'ee ilaalu. Fakkeenyaaf qabsaa'ota abaa'oo durii namni tokko amma Ingilaandii jira kan hin yaadadhu yeroo mana keenya dhufu dhokatee galgala dhufee waa baateetu wanti quunnamtiin biraan jiru konkolaataa dhossinee karaa laga jala keessaa baafnee gimbii deemee naqamtee deemee akkasitti miilan irra deemee deebi'ee dhufaa jecha. Yookaan immoo xalayaa xiqqoo babarreessanii kennanii waan isaan beennu kana dhaqee abaluutti kenni. Reediyoo kana fa'aa bananii reediyoo kana keessa xalayaa kaa'anii an fuudhee deemeera akkasitti jechaadha. Xalayaa barruu jechaadha. Akka kanatti adeema akka kanatti qabsoo saba kanaa cimaa kana gaggeessaa turan namoonni kun. Obsa isaan qaban. Abdii isaan irratti qaban. Amantii isaan irratti qaban. Fi muuxannoo isaan qabaatanii wanti kun hin taa'anii gaggeessan yeroo argitu fi dhaloota har'aa kana immoo sawaa hundi qophaa'ee fi jiru bilbilli qophaa'ee fi jiru bilbila keessaa yoo aayifoonii moo chaayinaa moo ameerikaa moo jaappaan moo maal jedhee waa hundi qophaa'ee fi jiru tiiktookiin qophaa'ee jiru yuutuubiin qophaa'ee jiru feesbuukiin qophaa'ee jiru silaa daran kana jabeessa jennaan maalitti galagalee ciraasayyuu gara of wallaaluuf machaa'utti joonjiitti isa galche kun nama gaddisiisa karaa. Silaa warri jaamaa keessa turanii haala kana hojjetan ni amma carraa kana argate immoo fuudhee xiyyaararra bahu turre ture samiirra bahu turre ture isa qabsoo Oromoo kana. Kana yeroo argite har'a garuu maalitti galagalee jira? Fakkeenyaaf ani qoricha mataa bu'uu tokko baastee yoo fiddee argisiiste bara seenaa Oromoodhaan qorichi kun kan inni hojjetu mataa bu'uu sirraa xiqqeessaa jedhee Oromootti himtati. Oromoon dhaqee kana fuudheetu dhufee tiiktookii malee kuni qoricha mataa bu'uuti ittiin dabalu sin hir'isu si dhugaa mataa sana haasa'a. Inni immoo waa xiqqoo baree waa asiin achi godhee nama goyyomsuu bare immoo kun qoricha mataa bu'uuti dhiigi kee akka sammuu keessa deemu sii godhaa harka kee keessa akka deemu sii godhaa quba harka keetii kana bareecha miilla keetii kana bareecha rifeensa kee guddisaa ija waan adda addaatti dabalee so namni isa kan fudhata jechaadha. Isa dhaqee bareechee itti himee waan adda addaatti dabale kana soba kanatu guddatee fudhatamaa jira. Argitu isa dhugaa dubbatee haqa dubbatee waan hojjetu sana sitti hime sanaaf nageessu
Isa dhaqee babbareeche inni sun bari qorichi sun rifeensa faa sirraa fixa bari rifeensa siin guddisu garuu namichi maal jedhe rifeensa siin guddisaa jedhe. Inni sun dhiiga baasee dhangalaasisa ta'a inni kun immoo dhiiga kee keessa bareechee deemaa jedhe quba harka keetii kana fadhaqee goggosee balleessa bari qorichi saayid ifektiin isaa garuu inni sun immoo maal jedhe quba harka keetii faa bareechaa jedhe. Garuu dhalli namaa isa kana fudhateetu itti adeema. Wanti amma dhufe kun isa kana ta'e qabsoo Oromoo kanatti yeroo dhufus yeroo inni tokko inni keessa darbe sun haala isaa ilaa nuti fincaanitti dhunne ilaa nuti biyyootti nyaanne ilaa nuti irribatti dhabne ilaa nuti rasaasaan rukutamne qorichatti dhabneetu qabsoo kana gaggeessine jedhe maalati gowwaa akkamii turte akkamitti ati fincaan dhuddaa akkamitti ati biyyootti nyaattaa eenyu maalati gowwaa akkamii turte siin jedha argita. Daayinaamiksii deemaa jiru kanatu si gaddisiisa yeroo ilaaltu. Inni lammaffaan immoo waan isaan godhan immoo jaamaa sana keessa ta'anii haala hamaa sana keessa ta'anii wareegama sana kaffalanii anaaf isin nutti kennanii nuyi itti fufsiifnee har'a dhaloota kun 1991 gaafa Finfinnee galle waan ta'e nan beekan ka waraana ijoollee dargaggeessa ta'e irratti galee wanta ta'e sana uummata akkas gammade inni afaan hin beeknes abbaan koo haati koo Oromoodha jedhee qubee barachuu jalqabe sunillee inni dhufee nuti eeyyee dhuguma seenaan keenya akkatti baranii akkatti nu arrabsanii akkasitti maallu godhanii waan adda addaa nuun jedhan jedhee dhufee achitti himaa ture seenaa sana himaa ture yeroo dhuftee argite sana argitu immoo yes baga goota akkasii qabaan baga jagna akkasii qabaan baga warra muratanii fincaan dhugan kana warra biyyootti nyaatan kana warra rukutamanii dhiigaa wallaansa dhaban kana warra of kennan kana bara qabaanne baga dhalate aniyyuu akkas ta'uun qaba itti immoo karaa kana immoo hin jabaata jechuudha. Inni sadaffaan Nasiriin jedhe suni utuu isaan kana hin goone ta'e akka sana burjaajaanii hafan ta'e immoo yookaan waan sana abdii kutataniitti dhiisan ta'eeti immoo akka salammataa kana gammachuu hafe utuu isaan hin goone ta'e ittiin fufne ta'e maaltu dhalata silaati har'a anaafis Jaappaaniyaa haasofnaa Chaayiniyaa haasofnaa Amaariyaa haasofnaa waan gosa kee himachuu hin jiru waa'ee Oromoon hin jiru warri wanti dubbatan hin jiru silaa babbanne jechaadha beektu. Inni har'a dhaqee diinaa wajjin hin taa'ee Oromoodhaan waa fida jedhee Oromootti balaa fidaa jirus waan hojjetu hin jiru isaanuma ta'ee deema jechaadha guutamee fiyyuu jechaadha. Inni kun immoo maalluu yaachisa jechaadha. Saba kanaaf there has to be something waa godhamuu qaba. Saba kanaafi wareegamuun hin barbaachisa hojjechuun hin barbaachisa isa kana garuu akkamitti hojjenna ilmaanni Oromoo hundi dhimma kooti jedhee akka inni qabatu. Kanaaf akkamitti ilaalta yeroo jettan makaadha gadda qaba gammachuu qaba keessatti immoo warra hangafoota kee kana akka waaqaatti galateeffattu si godhaa siin jedha boyyaana. Sabi Oromoo bilisummaa isaa utuu hin argatini biyyi sun impaariin sun nagaa argachuu dandeessi. Yoo akka kanaatti isaan Oromoo balleessina yaadan hin danda'u mee kana irratti yaada kee. Gaaffii gaarii kaastanii waan kana yeroo tokko utuma akka nama wajjin haasa'anii ennaanii gofa hudduu lixee harkisan ni citaa dhiisan lixennaan abbaan si lamaa badee gad dhiisee jedhe namti tokko. Amma dubbii kana isa critical dubbii ijoo qabdudha dubbiin kun. Mee isa kana ijoo kanatti dhufuuf waa laman kaasa tokko waan danqaalee addunyaa kanaa fi waan dimokiraasii. Tokkoffaa danqaalee addunyaa kanaa yeroo har'aa Jaappaan akka biyyaatti rakkoon ishee rakkoo namni baay'ee dulloome dargaggeessi xiqqaachaa jira. Chaayinaan dinagdeef jettee goolumsa qilleensaa kana keessa jira dhukkuba adda addaa qilleensa dhabuudhaan furdinaan waan adda addaa rakkoo sombaa rakkoo tiruu kan adda addaa kan argachaa jiru qilleensi sun waan boora'aa jiruuf. Meeksikoon rakkoo dinagdee rakkoo diraaksii kana qabdi warra maafiyaa diraaksiitu biyya sana busha mootummaa sana onni godha. Naayijeeriyaan malaammaltummaa rakkoo malaammaltummaa hatta corruption. Afgaanistaan nageenya dhabiisa insecurity. Bangladesh lolaa rakkoo lolaa. Ameerikaan immoo galaana diimaa yookaan wanta gaaffiilee rakkoolee naannoo galaana diimaa. Paakistaan rakkoo bishaanii. Indoneeziyaan kirkira lafaa earthquake jennu kanaaf Indiyaan immoo uummatatu baay'atee dinagdeen sun amma danda'amu hojjetamee guutuu dadhabe. Oromoon maal keessa jira yoo jennee ol gaafanne mee maal jettu obbo Iyyaana isin tarii
rakkoo hiyyuma beela jedhu garuu gaaffii guddaan rakkoon waan gaaffii obbo Hayilamaariyaam Gammadaa deebisu kana abbaa biyyummaa. Inni kun amma iddoo ga'utti hin dhiisu Oromoon. Namni sitti dhumuu danda'a waan fedhe sitti dhuma gaaffii abbaa biyyummaa biyya isaa irratti ajajuu ofiin of bushuu kana hin dhiisu Oromoon. Nama fedhe sitti waan fedhe dhalootatti itti daddarba hin dhiisu Oromoon. Hin hafu. Inni kun waan obbo Hayilamaariyaam jedhe. Inni lammaffaan waan dimokiraasii kaasa. Waan dimokiraasii yeroo waan dimokiraasii kaasanii gaaffii eenyutu bushaa eenyutu pirezidantii ta'a yookaan muummicha ministeeraa ta'a jechuutu hin taane sirna akkamii diriirsinaa kan jedhudha gaaffii guddaan. Yeroo waan dimokiraasii haasoftu sirna jechaadha. Nama utuu hin taane sirna Tolosaan badhaasaan abbaan barbaade ta'uu hin danda'a. Garuu sirna akkamii diriirsinaadha nama miti. Isa kanaaf immoo waa lama lafa kaa'ee jira sirni dimokiraasii kun. Inni tokko yookaan mirga walqixa ta'e saba hundaaf nama hundaaf kennu. Waan tokko waan ol caalan hin jiru. Anatu Itoophiyaa ijaaree, anatu Itoophiyaa bushaa, nutu seenaatti qabaa, isin Maadagaaskaarii dhuftan jettee akka warri faannoo fi warri faandoo jedhan kun haasoftu hin taane mirga walqixa ta'e waggaa 150 isolationiin kuniif opereeshinii aadaa kee seenaa kee afaan kee balleessanii sirratti of ijaaruu kana utuu hin taane mirga walqixa ta'e saboota hundaaf nama hundaaf kennu. Namni aadaa isaa akka guddifatu, seenaa isaa akka guddifatu, biyya isaa akka guddifatu, ofiin akka obbushu, qabeenya isaa akka to'atu isa kanarratti mirga walqixa. Yookaan immoo inni lammaffaan sirni dimokiraasii yeroo ijaartu akkaataa guddina sabaa wajjin ijaarta. Sabi guddaan yeroo gammachuus haa ta'u yeroo gaddaas wareegama guddaa. Akkuma yeroo gaddaa wareegama baasu yeroo gammachuus immoo bu'aa guddaa argachuu qaba kan jedhu isa kanarratti sirna akkamii diriirsinaa kan jedhudha mareen. Isa kana hundaaf immoo sirna fedhes lafa kaa'i waan fedhes godhi. Waa sadi murteessaan tokko dinagdee irratti bilisummaa cimaa guddaa. Akkasuma immoo namni immoo murtii mataa isaatii akka murteeffatu walaba akka ta'u. Inni sadaffaa waa'ee nageenyaa jechaadha. Waan kana guutuu qaba sirni kun immoo. Isa kanaaf immoo tokkoffaa uummata isa deeggaruu qaba. Lammaffaa uummati itti amanuu qaba. Sadaffaa addunyaan illee gargaarsa gochuu qabdi jechuudha. Amma rakkoon impaayera sana keessa jiru kan obbo Hayilamaariyaam Gammadaa kaasee dimokiraasiin sunis hin jiru. Baay'inni namaas hin kabajamne. Mirgi namaas hin kabajamne. Mirgi sabaas hin kabajamne. Waa sadii immoo piilaar ta'e dinagdeedha. Nageenya namootaa fi walabummaa sanarratti innis hin kabajamne. Isa kana uummatis deeggaraan jiru amantiis irraa hin qabaanne addunyaanis ija shakkiin ilaala. Sirni impaayerichaa keetti diriiree jira. Isa kana immoo Oromoon haqa isaa argachuuf barbaadu sila siniin jedhe kan maarshaal pilaan Oromummaan abbaa biyyummaa koo akkuma abbaa biyyaa argadhe warri kaanis abbaa biyyaa argatan ergasii booddee tokko taanee akka tokkotti walitti dhufuu dandeenya. Mari'anne yookaan addaan ba'u mari'anne yookaan immoo walii wajjin jiraachuu kabajaaf jaalalaan isa jedhu kana. Inni kun amma ta'utti bofa udduu lixee ta'a. Hinaafuu hin dhiisu qabsoon Oromoo. Kan akka kanatti ilaalan siniin jedha obbo Ayyaanaa.